Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam ooltanii akkam turtanii akkam galgaleessitanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqullootaa ergamoota isaatiin akkasumas afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa sababa cubbuu keenyaadhaaf kan nuuf kadhattu qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kanneen jedhan ilaalaa akka jiru ni beekama. Kutaa darbeen egaa akkuma yaadattan keeyyata qajeeltotaa kan jedhu gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 5 jalqabarraa kaasee kan barsiise eegallee turreerra. Isaan keessaa warreen jalqabaa lamaan wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 akkasumas lakkoofsa 4 kanneen dubbataman lamaanidha kan ilaalle. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti kan ilaallu boqonnaa 5 lakkoofsa 5 akkasumas lakkoofsa 6 lakkoofsa 7 irratti kanneen dubbataman gooftaan keenya kan barsiise tartiibaan kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Sadeeffaa irratti kan ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kan dubbatame gooftaan keenya maal jedhe garraamonni eebbifamtootadha dachee ni dhaalu waan ta'eedhaaf jechuudhaan kan dubbatirraadha kan eegallu. Garraamonni eebbifamtootadha dachee ni dhaalu waan ta'eedhaaf. Garraamummaa jechuun karaa adda addaa hiikamuu kan danda'u yoo ta'e illee barumsa kanaan qabxiiwwan 3 kaasnee ilaaluudhaaf yaalla. Kan jalqabaa maalidha? Kan qaban hundumaa tola kan kennan akkasumas immoo yoo jalaa fudhatamellee dabalanii kanneen kennan jechuudha. Inni kun garraamummaa jedhama. Kan qaban hundumaa tola kennu qulqulloonni abboonni keenya kana hojiidhaan argisiisaniiru. Kan qaban qofa tola kennuu osoo hin taane mataa isaanii illee maal taasanii dabarsanii kanneen kennan jechaadha. Abboonni baay'een ni jiru eebbi isaanii irraa buluuti. Deebi'es immoo kan yoo jalaa fudhatamellee dabalaniis immoo kennu jechuudha. Osoo jalaa fudhatamaa jiru dabalanii kan hafe kennu jechuudha. Kan biraan immoo haaloo kan hin qabanne namni hammina adda addaa namarratti yoo raawwatu hammina sana deebisuudhaaf haaloo kan hin qabanne jechuudha. Hamminas immoo hamminaan kan hin deebisne. Isaan kun keessumattuu hamminaan deebisuun rakkoo guddaa akka inni qabu barumsa gooftaan keenya nuuf barsiise. Keessumattuu seerota wangeelaa 6 jechuudhaan yoo darbee kan ilaalle keessaa seerri tokko kan ture hamminaan hin deebisinaa jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbate jechaadha. Inni kun gaarummaa kan agarsiisudha. Garraamonni gaarummaadhaan maal taasisu isa kana hamminaan osoo hin deebisin haaloo osoo hin qabaatiin gaarimmaadhaan yookiin garraamummaadhaan kanneen deebisan jechuudha. Isa kana immoo isuma uumaa isaanii gooftaa keenya fakkii taasifachuudhaan kan raawwatamudha jechuudha. Gooftaan keenya maal jedheera? Ani irraa baradhaa ani maalidha? Ani garraamiidha. Laphee kootiinis immoo kasoomaadha. Lubbuu keessaniif boqonnaa ni argattu jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 dubbateera. Maal jedha? Ani garraamiidha ani irraa baradhaa. Garraamummaa uumaa keenyaa jechuun gooftaan keenya haaloo hin qabanne. Hamminas immoo hamminaan hin deebisne. Warreen isa rabsaa turaniidhaaf akkuma kanaan inni deebisee hin arrabsine. Maal jedhee ture? Inni obseechaa ni dhiise jechuudha. Warreen isa fannisuudhaaf isa qabuudhaaf gara isaatti warreen dhufanillee calliseetuma obsaan dhiiseefi jechuudha. Darbeellee fannoo taa'ee kan dubbate ilaalleerra abbaa koo kan dubbatan kan hojjetan hin beekaniitu dhiifama taasiif jechuudhaan amma kanaatti hammina osoo hin taane
gaarummaadhaan deemsa jechuudha. Kun garraamummaa jedhama. Walumaa galatti garraamummaan haala kanaatiin qabxiiwwan sadan kanaan yoo ibsamellee bal'inaan garraamummaan kun jireenya hafuuraa yookiin immoo sadarkaawwan hafuuraa kanneen jedhaman qulqulloonni kan argatan keessaa isa tokkodha. Kana jechuun maal jechuudha? Qulqulloonni garraamotadha jechuudha. Keessumattuu qulqulloonni sadarkaawwan qulqullummaa keessa yeroo darban yeroo sadarkaa garraamummaa kanarra yeroo ga'an jechuudha. Deebi'anii maal akka daa'imaatti kan deebi'an ta'u. Daa'imummaa jechuun egaa ni beekama haaloo kan hin qabanne wanta raawwatamu hundumaa bakka kan hin laanne keessumattuu wantoota addunyaa kanaadhaaf bakka kan hin laanne wanti namaaf adda adda kan hin baasne wanti hundumtuu gaarummaadhaan umuriitti raawwatamu waan ta'eedhaaf gara kanaatti gara daa'imummaatti yeroo itti deebi'an ta'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namoota saalaan adda baasan shamarradha dhiiradha jedhanii keessa isaaniitti hawwiin yookiin qorumsa adda addaa akka isaan qabaniidhaaf nama saalaan adda sadarkaa baasuu hin dandeenye argamu jechuudha. Sanyiidhaan qabeenyaadhaan wantoota adda addaa ilaaluudhaan nama adda baasan nama akka namaatti beeka akka namummaa qofaatti kan ilaalan walqixa kan jaallatan waan addunyaa kanatti raawwatu hundumaadhaaf bakka kan hin qabne yeroo hundumaa laphee isaaniidhaan qulqulluu ta'uudhaan sadarkaa jaatan waan ta'eedhaaf sadarkaan kun sadarkaa garraamummaa irratti qulqulloonni kan isaan argatanidha jechuudha. Kanaafuu garraamummaa jechuun isaan kan hundumaadhaan kan ibsamudha jechuudha. Barumsa gooftaa keenyaa dhaga'uudhaan garraamummaadhaan kanneen jiraatan kiristaanonni abdiin isaanii maal jennee gaafa laallu gooftaan keenya akkuma dubbatedha. Maal jedhee gooftaan keenya lafittii ni dhaalu garraamonni eebbifamtootadha. Maal argatu lafittii ni dhaalu waan ta'eedhaaf jechuudhaan dubbateera. Lafittii kan jedhamte kan biraa miti mootummaa waaqayyoodha. Qulqulluu Yohaannis maal jedheera? Mul'ata isaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 yommuu dubbisnu lafittii lafa haaraafa samii haaraa jechuudhaan mootummaa waaqayyoo akka lafaatti ibsee ni arganna. Lafa haaraaf samii haaraa jechuudhaan. Inni kun mootummaa waaqayyoodha malee samiin haaraaf lafti haaraan kan biraan jiraate miti. Kun samii mootummaa waaqayyoo maaliif lafa jedhamte? Maaliif maqaa lafaadhaan haala kanaatiin moggaafamte kan jedhuudhaaf immoo kitaabni hiikkaa mana kiristaanaa keenyaaf abboonni keenya maal jedhu mootummaa waaqayyoo lafa kan jedhamteef qajeeltonni yookiin namoonni lafa irratti qajeelummaadhaan jiraachaa turan amantaadhaa fi seera waaqayyoo abboommii waaqayyoo eeguudhaan jireenya gaarii kiristaanummaadhaan kanneen deddeebi'an lafa irra jiraachaa kanneen turan kan isaan dhaalan waan ta'eedhaaf lafa jedhamteetti jedhu. Akkuma kanaas immoo hojii lafa irratti dalagnuun namoonni qulqulloonni kun hojii lafa irratti dalaganiidhaan mootummaa sana waan argataniidhaaf lafa jedhamuudhaaf haala kanaatiin maqaa kanaan moggaafamteetti jechuudhaan abboonni keenya hiikkaa irratti kaa'aniiru jechuudha. Walumaa galatti namoonni haala kanaatiin barumsa uumaa keenyaa kana dhaga'uudhaan nus yoo ta'an jechuudha barumsa kana dhageenye abboommii gooftaa keenyaa abboommii waaqa keenyaa dhageenye garraamummaadhaan kan deddeebinu yoo ta'e namoota hundumaadhaaf gaarummaa kan yaadnu yoo ta'e kan keenya miti kan obboleessi keenyaa haa dursu kan koo miti kan obboleettii koo haa dursu jechuudhaan wanta qabnu hundumaa amma kennuutti amma geenyu jechaadha. Sana kan taasnu yoo ta'e keessumatti immoo jecha uumaa keenyaa abboommii uumaa keenyaa sagalee gooftaa keenyaa irratti bu'uura taasifachuudhaan kanaaf jennee kan raawwannu yoo ta'e dhuguma uumaan keenya akkuma dubbate abdiin kenname kun nuuf taachuudha. Abdii kamii lafitti ni dhaalu mootummaa waaqayyoo lafa haaraadhaaf samii haaraa kan jedhamte ishee kana ni dhaalu kan jedhamte nuuf ni taate jechuudha. Kanaafuu garraamii ta'uun karaa biyya lafaa qofa karaa biyya lafaayyuu wantoota baay'ee kan argisiisu yoo ta'eyyuu karaa sanaa qofa kan ilaalamu miti jechuudha. Keessumattuu kiristaanonni guyyaarraa wantoota akkasii kan raawwannu kana uumaa keenya ilaaluudhaan jecha isaaf jennee kabaja isaadhaaf jennee kan raawwannu yoo ta'e isa dhugaadha gatiin keenya hin badu jechuudha. Gatiin keenya immoo abdiin keenya immoo kun akkuma inni dubbate maala lafa haaraadhaaf samii haaraa kan taate mootummaa waaqayyoo taate jechuudha. Abdii bara baraa bakka jireenya bara baraa bakka boqonnaa bara baraa kan taatu ishee kana taate jechuudha. Kanaafuu garraamii ta'uun amma kanaatti mootummaa waaqayyoodhaaf nama geessisaa jechuudha. Kan itti aanu kan afuraffaa qajeelummaaf kan beela'aniidhaaf kan dheebotan qajeeltotadha ni quufu waan ta'eedhaaf jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbatedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 kan jiru. Qajeelummaadhaaf kan beela'aniidhaaf kan dheebotan qajeeltotadha. Nyaachuu osoo danda'anii dhuguu osoo danda'anii qabeenyaa osoo qabanii wanta hundumaa raawwachuudhaaf osoo danda'anii garuu lakkii
hin barbaadu kun qaama koodhaaf hin ta'u jechuudhaan qaama isaanii kan beelessan qaama isaanii kan dheebossan walumaa galatti gidilaadhaaf mataa isaanii kan bichisiisan qajeeltotadha. Isaan kun ni quufu waan ta'eedhaaf jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera. Namoonni akkasii maalidha? Yoo nyaanne yoo dhugne of bituu hin dandeenyu. Fedha foonii keenya fedha lubbuu keenyaadhaaf bichisiisuu hin dandeenyu jechuudhaan kana kan raawwatanidha. Jalqaba waa tokko beekuu kan qabnu namni yeroo hundumaa akka barbaade nyaatee akka barbaade kan dhugu yoo ta'e hawwiiwwan cubbuu qaama keessaati kanneen ba'an hawwii ejjaa, hawwii hannaa, hawwii sobaa, hawwiiwwan wanta adda addaa raawwachuu, hawwii nama caaluudhaaf yaaduu, hawwii warreen kaan akka namaan gaditti ilaaluu isaan kun hundumtuu jalqabni isaanii hundeen isaanii maalidha? Namni gaafa quufu kan raawwatudha. Kanaaf baay'isanii nyaachuudhaaf dhugummaadhaan walumaa galatti hundee cubbuudha jechuu dandeenya jechuudha. Namoonni akkas baay'isanii hin nyaanne yookiin immoo qajeelummaadhaaf jedhanii kan beelaa'idhaaf qaama isaanii kan dheebossan maalidha? Qajeeltotadha. Qajeeltotadha jechuudha. Yeroo baay'ee immoo namoonni baay'een kanneen akkas taasisan kanaan kanneen qajeelummaadhaaf jedhanii beela'an kanneen qajeelummaadhaaf jedhanii dheebotan gaafa argan faallaa isaanii maal jedhanii dubbatu? Akka wallaalummaatti itti dubbatu. Akka namni kun hin beeknetti jechuudha. Kun yeroo hundumaa namoonni biyya lafaa akka nutti dubbatan tsoomii isaa ta'u yoo fudhanne gaarummaadhaaf jennee kan taasisnu fedha foon keenyaa fedha lubbuu keenyaadhaaf bichisiisuudhaaf jennee kan tsoomnu gaabbiidhaaf jennee gara uumaa keenyatti hidhachuudhaaf jennee kan tsoomnu namoonni garuu baay'ooliin maalitti ilaalu? Akka wallaalummaatti ilaalu. Kun immoo maal taasisaa? Fuula namaa duratti wallaalotaaf dadhaboota taane uumaa keenya biratti garuu gaafa kabajamnu dhuguma qajeelummaa kan jedhamte mootummaa waaqayyoo ni arganna jechuudha. Gara nyaataa fi dhugaatii kanaatti gaafa deebinu garuu dhuguma nyaanniif dhugaatiin nus haa ta'u gara cubbuutti akka galluudhaaf yeroo hundumaa cubbuu akka yaadnuudhaaf kan nu yaadachiisanidha. Namni gaafa beela'uudha uumaa isaa kan yaadatu. Namni gaafa dheebotudha gara lubbuu isaatti kan ilaalu. Kanan taasisu taanaan garuu yeroo hundumaa kan dhugu kan nyaatu yoo ta'e hawwiin isaas qaamni isaas yeroo hundumaa gara maaliitti? Gara foonummaati jechuudha. Guyyaa har'a addunyaa keenyatti cubbuu bal'inaan kan raawwatamu cubbuuwwan raawwataman keessaa tokko ejjadha. Ejji bal'inaan addunyaa guutummaatti raawwatama. Maddi cubbuu kanaa maddi ejjaa jechuudha. Kan biraa miti. Kan jalqabaan nyaataaf dhugaatiidha. Namni nyaataaf dhugaatii hir'isee mataasaa kan bichisiisu yoo ta'e ejja kana kan raawwachaa turuuti jiraachuu isaayyuu jaadatu. Kanaafi kana kan taasisu yoo ta'e dhuguma foon keenya lubbuu keenyaaf fedhii isaa wajjirraan fedhii lubbuu keenyaanaaf bichisiisuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo qajeelummaadhaaf kan beela'an kanneen jedhaman barachuudhaaf barsiisuuf amantaa isaaniidhaaf monoksummaa isaaniidhaaf jedhanii kanneen beela'anii fi kanneen dheebotan jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Barachuu kan jedhame karaa mana kiristaanaa keenyaa namoonni isaa ta'an abbootonni yookiin gara fuulduraatti beekumsa mana kiristaanaa yeedalloo mana amantaa beekuudhaaf maaltu barbaachisa? Barachuun ni barbaachisa. Barachuun kun immoo kan raawwatamu gadaamiiwwan adda addaa keessattidha. Achi keessa gaafa deeman ilma mootii isaa ta'u darbees qabeenyaa biyya lafaatti amma barbaadaa qabaatu harka isaa qullaa gadaamii galuudhaan ba'inta maariyaamiidhaaf jedhaatii nuuf kennaa jechuudhaan amma kanaatti beela'uuf dheewwachuudhaan mandira namaarra naannaanii gaafatachuudhaan isheeyyuu nyaata xiqqoo goggoduu argachuu ishee nyaachuudhaan mataa isaanii beelessanii mataa isaanii dheebossanii kan baratan akkasumas kanneen barsiisan akkuma kana isaan kun maala qajeeltotadha. Kan biraan amantaa isaaniidhaaf jedhanii kanneen ari'atamanii bakka adda addaatti gidiraan kan isaan qaqqabu isaan kun maala qajeeltotadha. Akkuma kanaas immoo monokkosummaa isaaniidhaaf osoo qabanii addunyaa keessatti qabeenyaa horatanii jiraachuu osoo danda'anii abbaa faati isaanii kan isaan dhaalchan wantoonni baay'een osoo jiranii kana hundumaa garuu dhiisuudhaan maal kan taasisan gara gadaamitti galanii monokkosummaadhaan kanneen jiraatan maalla qajeeltotadha. Qaama isaanii kan beelessan kan dheebossan isaan kun qajeeltotadha. Haala kanaatiin kan taasisan kun hundumtuu maal argatu? Mootummaa waaqayyoo ni quufu jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera. Ni quufuudha gooftaan keenya kan jedhe ni quufuun kun immoo quufa kan jedhame kun
mootummaa waaqayyoodhaanis dachaadhaan kan deebi'u jechuudha. Wanta hundumaa kana dhiisuudhaan uumaa isaaniidhaaf jecha amantaa isaaniidhaaf jecha qajeelummaadhaaf jecha kan dhiisan kana deebi'anii dachaadhaan ni argatudha. Gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 29tti kan dubbateera. Annaa walumaa galatti maal jechuudha? Mootummaa waaqayyoo jireenya bara baraa kan taate ni argatu kan jedhuun gooftaan keenya qajeelummaadhaaf warreen beelaadhaaf warreen dheebotan haala kanaatiin dubbateera jechaadha. Nutis kana kan taasnu yoo ta'e qajeelummaadhaaf jennee kan raawwannu yoo ta'e kan hundumaa ni arganna jechuudha. Beela'uu wanta baay'ee faayidaa qaba. Warreen umurii isaanii hundumaa beela'uudhaan jiraatan yoo beela'u ni yaadanna. Yoo dheebonnu warreen umurii isaanii guutummaa dheebuudhaan jiraatan ni beeknaafi. Guyyaa har'aa namni waa'ee beelaa jechaa yoo nutti muduu garuu danda'a. Garuu gochaan beelonee gaafa garru immoo dhuguma maalummaa beelaa ilaallee qabeenyaa qabnuun wanta dandeenyu hundumaadhaan warreen beelaan akka gargaaru taasisaa jechuudha. Kana qajeelummaan beela'uun dheebochuun kanadha jechuudha. Kanneen kana raawwatan mootummaa waaqayyoo ni dhaalochuudhaan gooftaan keenya dubbateera jechuudha. Guyyaa raafee kan xumuraa kan ilaallu shanaffaa jechuudha. Keeyyata qajeeltotaa shanaffaa kan ta'u wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 7tti gooftaan keenya kan dubbate warreen dhiifama taasisan eebbifamtootadha. Dhiifamanii argatu waan ta'eedhaaf jechuudhaan waa'ee dhiifamaa gooftaan keenya dubbateera. Dhiifama kan taasisan gaafa jennu namaaf kan gaddan dhiifama kan namaaf taasisan jechuudha. Dhiifama kan taasisan namoonni isaanitti balleessanii kan isaanitti balleeffame kanaaf dhiifama kan taasisan. Akkuma kanaa immoo namoota warreen itti balleessan immoo dhiifama kan gaafatan akkasumas namaaf kan gaddan jechuudha. Jalqaba beekuu kan qabnu waaqayyo abbaa dhiifamaadha. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa irratti Efesoon 2:4 akkas jechuun dubbateera. Waaqayyo abbaa dhiifamaa ta'uu isaa ni ibsa. Dursees immoo kakwaalaatti Hosee irraa jechi maal jedheera? Aarsaa caalaa dhiifama jaalatachuudhaan waa'ee waaqayyo aarsaa caalaa dhiifama akka jaalatu dubbateera. Kanaafuu waaqayyo ofiisaa haala kanaatiin abbaa dhiifamaa ta'e dhiifamni kan isaa ta'e osoo jiru dabarsees immoo qulqullummaan kan isaa akkuma ta'e qulqullummaan namaadhaaf akkuma kenne dhiifama kanas immoo kan isaa kan ta'e nuti walii keenyaa xiqqoo kan taate kana akka dhiifama waliif godhuudhaaf nu taasiseera. Abbootii keenya kan akka Daawit Saa'oliif dhiifama taasisaa ture. Raawwachuudhaaf osoo danda'u jechuudha. Saa'oliin ajjeesuuf carraa argate garuu nama waaqayyo mudanatti cubbuu raawwachuudhaan dhiifama taasisaafii ture. Yoosefiin fudhachuu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 15 gaafa dubbisnu obbolaawwan isa gurguraniif maal taasiseera? Dhiifama taasiseera. Kanaafuu amma kanaatti jechuudha dhiifama taasisuu kan qabnu. Dhiifama taasisuu kan qabnu amma kanaattidha jechuudha. Gooftaan keenyas warreen qaraxa kutaa wajjirraan yeroo nyaachaa ture dhiifama taasisaa kan ibsaa turedha. Kitaaba qulqulluu kan argannu namoota baay'eedhaaf dhiifama taasiseera. Maariyaam Magdalaawit cubbuu baay'ee hojjetaa kan turte jechuudha. Namoota akkasii kanaaf dhiifama gaafa taasisu gooftaan keenya isinis anarraa ilaalaatu walii keessaniitu dhiifama waliif taasisaa jechuusaati. Dhiifama waliif taasisaa jechuusaati. Keessumattuu gooftaan keenya warreen wantoota akkasii kana gaafa inni raawwachaa ture cubbamoota wajjirraan yeroo inni nyaatu yeroo inni isaan wajjirraan taa'u yeroo inni gidduu isaanii taa'ee isaan wajjirraan haasa'u gaafa argan maal jedhu warreen seera beekan akkamitti kana taasisachuudhaan dubbataa turan. Innaa gooftaan keenya maal jechaa ture? Aarsaa caalaa dhiifaman jaalladhaa kan jedheen dhageenye dhaqaatti deemaa dubbisaachuudhaan isaan ajajaa ture. Kanaafuu gooftaan keenya amma kanaatti mataasaa dhiifama kan jaalataetu nutis immoo walii keenyaaf dhiifama akka taasisnu nu taasiseera jechuudha. Dhiifama yoo taasisne maal arganna? Yemmuu jennu gooftaan keenya akkuma dubbatedha. Maal arganna? Dhiifama arganna jechuudha. Dhiifama kan taasisu ta'e dhiifama arganna. Kana hin taasisnu ta'e garuu dhiifamas hin argannu jechuudha. Gooftaan keenya akkamitti akka kadhannu yeroo barsiise wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 15tti maal jedheera? Nutis walii keenyaa ta'e akkuma waliif dhiisnu atis dhiifama nuuf godhi jedhaa kadhadhaadheera. Kana booda xumuree immoo maal jedheera? Dhugaan siniin jedhaa isin obboloota keessaniif dhiifama osoo hin godhin yoo dhuftan yoo na kadhattan abbaan keessan inni samiirraas akkuma kanaa dhiifama siniif hin taasifachuudhaan dubbateera. Kanaafuu nuuf dhiifamni kan taasisu yoo maal taasisnedha? Walii keenyaa dhiifama kan waliif taasisnu yoo ta'edha jechuudha. Dhiifamni kun immoo lapheerraa kan ta'e ta'uu qaba. Arraba qofaadhaan kan ta'e ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu dhiifama akkasii kan taasisu yoo ta'e dhiifama bara baraa kan taate mana jireenyaa bara baraa kan taate mootummaa waaqayyoo argannaa jechuudha. Kana gooftaan keenya kan nu barsiise. Kan itti aanu keeyyata qajeeltotaa jeeffaa kan ta'u
achuma wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 kan jiru warreen lapheen isaanii qajeeloo eebbifamtootadha waaqayyoon ni argu waan ta'eedhaaf kan jedhurraa eegallee barumsa keenya kutaattaanuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u har'aaf asuma irratti nugaa abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannee fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u nutis immoo kan dhageenyeen firii 30 60 100 kan ittiin oomishnu haa taasisu kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof